Onkololeessaa gaafa 26 iddoo kanatti waaqeffannaa turre keessatti waan tokkoyyuu hin turre. Hamma waaqeffachaa turretti nagaama turre. Onkololeessaa gaafa 27 ganama yeroo nuti sagantaa eegallu iddoo kanarratti manatu nuyi cufannee jirru mana karaa lachuu nutti cabsuudhaan akkuma kana rasaasaan illee bakkee dhaabatanii rasaasaanii mana kana kutanii nama bukkee taa'u tokko iddoo sanatti ajjeesanii. Achi booddee mana kana cabsanii ol galanii inni kaan gajaraan inni kaan saanjaadhaan olii gadha'utti ka'ee akkuma kana wangeelaawii iddoo aarsaarra jirullee utuunni dhaabbatee qaddasaa jiru gajaraan dha'uudhaan iddoo sanatti gaa'onii irratti ciruudhaan nama kana daraaranii iddoo kanarratti nama kana gaggalaafataniiru. Haa ta'u malee yennaa sana keessatti ani utuuman iddoo kana jiru golga iddoo jedhamu sana keessatti lafa dha'eeni sibiila maqaan isaa Dajinoo jedhamu irree narratti lafaan dha'uudhaaf ergasii booddee namoonni immoo dhufanii narra eegalanii na yaabanii utuma kana ta'ee jiru namoonni gaafa iddoo kanaa bahu namoonni inni kaan dhumeera, inni kaan xarapheessaa jala ciciisaa, inni kaan iddii mana kana keessaa mancaasee balleesseera. Namni jalqabaa rasaasaan rukutamee du'u kun akka kanatti utuu teenye jirruuti. Namni kun gaafuma jalqaba xiyyitii gadhiisan sibiila sana kutee keessa darbee dhufeetii iddoo kanatti rukute. Namni kun olii gadi socho'uu hin dandeenye akkuma nama jilgeenfatee kadhachaa jirutti iddoo sanatti hafe. Namoonni kun yeroo mana cabsanii ol galanii inni kun du'ee jira bira darbanii barsiisaa Kaasahuun Xilahun barsiisaadhas bulchiisaa waldaatis maatii inni qabu maatii ijoollee durbaa nama 4. Akkuma kanallee obboleessi koo Geetachoo Abarraa maatiinsaa ijoollee 2 ijoollee xixinnoo 2dha. Akkuma kana Wangeelaawii Dassaalany Warqinaa maatiinsaa ijoollee nama 4dha. Adimaasuu Tasfaayee maatiinsaa nama 7dha. Misgaanuu Araruu namni jedhamu abbaa ijoollee tokkooti. Himbaalee Biriidaa namni jedhamu akkuma kana abbaa ijoollee 2ti. Abdii Fiqiruu akkuma kana jireenya Imaanee namni jedhamu. Abiraam Kamisoo namni jedhamu kun nama nuti boriif abdannu barataa kan jiru nama abdii boriiti jennee nama nuti abdachaa jirrutu akka kana ta'e. Hanga kanallee walitti koroomti jiran namoonni kaleessaa mataadha jennee jirrullee waldaa keessaa namoonni hedduun karaa biraarraa dhufanii nu tajaajilaa jiru malee addana keessaa namoota borii namoota geggeessaa jiran dhabne. Har'as ta'ee boris ta'ee nuti iddoo kana keessatti kan jirru kan kadhachaallee jiru nagaa barbaanna. Gara fuulduraattis nuyi nageenya nama kamii wajjin iyyuu wal dhabnee jiraachuu hin barbaannu. Taateewwan gaddisiisoo sababa dhibamuu nageenyaatiin Oromiyaa keessatti mul'atan keessaa yakki ulfaataa kun waan garaa nama nyaataati. Kana qofa miti sababa dhabamuu nagaatiin boquun haadholii hedduu gadi jedheera. Jireenyi maatii hedduu diigamuun harki haadholii kaleessa gombisaa keessaa maaree daakkachuu bare sun gargaaramuuf akka hiixatu ta'ee jira.